Hayyee ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala damee Dirreedawaa fi naannaa ishee akkasumas Harargee irratti argamtan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu jecha harka fuunee jirra. Akkam jirtu fayyaadha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala irra deddeebiidhaan akkuma damee san irratti nuu bani nuu hundeessi jettanitti guyyaa boruu guyyaa gaafa sanbata guddaa guyyaa gaafa bulii shanii ji'a shanaffaa 2016 irratti ganama keessaa sa'aatii 2 aga 8tti kan ta'u irratti hundi keessan waraqaa eenyummaa miseensummaati fi akkasumas nagahee abbaa sheerii ta'uu keessan ibsu qabachuudhaan Raas Hotel kan jedhamu irratti galma isaati irratti akka argamtaniif kabajaan isin yaammanna. Isinis sa'a keessan eegdanii ganamaan naamusa keessan eegdanii argamtuudhaan kooreewwan achi jiran hundaaf akka abboomamtanii fi akka gargaartan akka faana dhaabbattaniif kabajaan isin yaama. Waamichi koo waamicha kabajaati. Galatooma jabaadhaa ejji nagaa wal nu agartu horaa bulaa leebana.